Yoya kam jirtu televizyinii FIB irraa torbanitti kan isin bira ga'u taanteen torbanii kenna kunootiin atuma haasottanuu nyaattanii dhugdanuu bashannantanuu yaadaa fi qalbii nu waliin tura qopheessaan qophichaan boruu mashiiti. Finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa Oromiyaa maddi lixaatiin seenuun badii kan dhaqqabsiisan torban kana keessa ture. Finxaaleeyyiin maqaa faannoo Amaaraatiin socho'an mootummaa naannoo Amaaraatiin leellifamanii fi kan isaan ammoo seenaa abbootii teennaa irra deebinee dalaganna jedhanii dhaadatan Oromiyaa Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda Huruumuu Qorkee jedhamu cabsanii seenuun namoota 4 ajjeesanii 6 madeessanii mana citaa 42 ka qorqorroo 4 walumaa galatti mana jireenyaa 46 gubuuni maatii Oromoo direetti kan hambisan torban kana keessa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa finxaaleessitoota kana balaaleffatu malee tarkaanfii ilaalessa finxaaleessitoota kanarratti atoo hin fudhatin dabare. Kongireesiin Federaalaa Oromoo karaa koree hojii raawwachiistuu isaatiin ammoo gocha finxaaleessitoota maddii daangaatiin godhamaa jiru kana kan irratti ibsa baase torban dabarti tana keessa ture. Abin sochiin biyyaalessa Amaaraa ibsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan Kongireesii Federaalaa Oromoo gocha finxaaleessummaa irratti baay'ee kanas balaaleffatuun diinummaa isaa uummata Oromootii fi mirkaneessee jira. Taatee torban kana keessa isaan gafa ture. Naannoo Amaaraa godina Kaaba Wallootti hidhattoonni faannoo gocha gantummaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwachuun raayyaa ittisa biyyaa kan humnoota Tigraay jalaa isaan baraare fuuldura dhaabbachuun kan itti dhukaasan illee torban kana keessa ture. Hidhattoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaa irratti sababii gocha gantummaa kana raawwataniif ammoo kellaa irratti sakatta'iinsa ittisuu fi yoo yaalan ta'uu hoogganaan dhimmoota nagayaa Kaaba Walloo Koloneel Hayilamaariyaam Ambaayee dhaabbata tajaajila oduu British Broadcasting Corporation TV mirkaneessanitti jiru. Haleellaa kanaan ammoo lubbuun namaa darbuullee kan himame yoo ta'u kun ammoo taatee torban kana keessa kan magaalaa Waldiyaatti ta'e isaan gafa ture. Guyyaa yaadannoo wareegamtoota Shinnigaam Likudanii shanii mata duree guyyaa gootota Oromoo jedhuuni kan kabajameellee torban kana keessa ture. Guyyaan gootota Oromoo kuni gaafa adda bilisummaan Oromoo biyyoota ollaa keessa socho'aa turee fi gara biyyaatti hin galinillee kabajamaa kan ture yoo ta'u biyya keessattillee dhossaan kabajamaatti ture. Bara faranjoota 2019 as ammoo egaa adda bilisummaan Oromoo gara biyyaatti deebi'een asii magaalaa Amboo keessatti ifatti kabajame. Biyya keessatti illee ifatti akka kabajamuuf karra saaqeetti jira. Hirbuu Shinnigaa irratti ebila 15 Oromummaa isaaniitii fi kan wareegaman hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii Jaal Magarsaa Barii, Jaal Gadaa Gammadaa, Jaal Abboomaa Miitikuu Yigazuu Bantiitii fi Neenqotiin Biroojaa walirratti dhumachuun tokkummaa fi karra barnootaa saaqanii darbaniitu jiru. Adda bilisummaan Oromoo guyyicha ammoo guyyaa gootota Oromoo jechuudhaan kan labse yoo ta'u hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii fi kan miilana addunyaa kanarraa du'aan boqotan Jaal Galaasaa Dilboo miidiyaaletti dhiyaachuun ibsa itti kennaniis turanii. Magaalaa Finfinnee keessatti Salahanni Zuhuraa manneen barnootaa keessatti hooggamuu hordofee barattoonni musliimaa mormii kan kaasan torban kana keessa ture. Dubbii fincila nunnusite kanaan ammoo rifachuun mootummaan Itoophiyaa yoosuma yaada isaa irra deebi'ee ilaaluun gaaffii barattootaa kanallee keessummeessee Salahanni Zuhuraallee manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti akka eeyyamamu gadi ba'ee kan ibse torban kana keessa ture. Ministeeriin barnootaa Itoophiyaa
duruma kan dhoggaa kana ka'e anaamuti jedhee kan aagee diddige yoo ta'u taatee torbaan kana keessaa immoo kun isa jabaa ture. Bulchiinsa magaalaa Galaaniitti weerartoonni maqaa amantaatiin lafa Oromoo yoo qorqoffachuu fi yaalan bulchiinsi magaalaa Galaan ammoo irra qabe mul'isiiseeti jira. Jarri taabota arganne jedhanii lafa Oromoo weeraruu fi yaalanillee bulchiinsi magaalaa Galaan ammoo gocha hattummaa jaraa kana irra baree gussee lafa Oromoo irraa kaaseeti jira. Taatee torbaan tanaa keessaa kun ammoo isa ajaa'ibsiisaa ture. Abin paartiin sochii biyyaalessa Amaaraa kan uummata Amaaraatii fi qabsaa'u akkuma torbaan dabarte keessaa ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa balaaleffatee ibsa Koongireesii Federaalaa Oromoo kan koreen hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalaa Oromoo baasan balaaleffatee taatee torbaan kanaatti ijoo dubbii godhee darbeeti jira. Abin Koongireesiin Federaalaa Oromootii fi mootummaan naannoo Oromiyaatillee lafa Amaaraa maqaa afaan Oromootiin yaamaniiti jiru jechuun kan balaaleffate yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaatii fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo ammoo gocha finxaaleyyii irratti ibsa baasanii turan. Abin ammoo finxaalessitootaa fi loogee ibsa baaseen dubbisiiseeti jira. Taatee biyya alaarraatii ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden pirezidaantii Vladimir Putin yakka duguuggaa sanyii Yuukireen keessatti dalaganiira jechuun kan himate torbaan kana keessa ture. Ministeeriin muummee United Kingdom Boris Johnson eegaa waraanni Yuukireen eegaleen duuba Yuukireen seenanii magaalaa guddittii Yuukireen Kiev daawwatanii kan deebi'an torbaan kana keessa ture. Daawwannaa isaaniitiin ammoo pirezidaantii Volodymyr Zelensky jajanii lammiilee Yuukireen dinqisiifatanii lammiilee Yuukireeniitiin neenqa yoo jedhan pirezidaantii Volodymyr Zelensky ammoo neenqa barooda jechuun jajaniitii jiru. Daawwannaa saniin duuba ammoo deeggarsa waraanaatii fi oolu paawundi miiliyoona 100 Yuukireeniif illee gumaachuun ministeerii muummee United Kingdom Boris Johnson mirkaneessaniitii jiru. United Nation ammoo Raashiyaan mana marii mirgoota namoomaa keessaa kan gusse yoo ta'u Itoophiyaa fi Chaayinaa akkanumallee ammoo biyyoonni biraa 24 Raashiyaa fi Yugoolaanillee warri kaan ammoo sagalee injisanii pirezidaantii Vladimir Putin miseensummaa mana marii mirgoota namoomaa keessaa kan gussan torbaan kana ture. Taatee torbaan kana keessaa hangafa ture. Bokkaa guyyoota 5 fi walitti aansee roobeen Afrikaa kibbaa keessatti lubbuun lammiilee 300 olii yoo dabartu manneen jireenyaa 100 ol manca'aniiti jiru. Magaalaan baha biyyatti darban ammoo akka hantuu lolaasaniin miidhamteetii jirti. Taatee torbaan kana keessaa hangafa ture. Lammiileen Tanzaaniyaa guyyaa dhaloota bulchaa isaanii duraanii Julius Nyerere ganna 100ffaa kan kabajan torbaan kana keessa ture. Julius Nyerereen ammoo barsiisaa qabsaa'aa fi goota lammiilee Tangaanikaati ture. Afrikaan ammoo nama kana nama jabaa jetteeti jajatti. Taateen torbaan kana ka qindeeffanne kanaan gammaatti hordofaa turtanii hamboruu mashii ture waan waliin turtaniif galata qabduun fayyaa tura.